السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني هردفتوتا في كوجمتوتا سني موتي جرجرت نجاكي سني. الحمد لله قالت ربي أي نجاكوتي نسنين جاء هردفتوتا في كوجمتوتا كيا harjechuudha wanti koshiitiin jechuudha gorsati koshiitiin dubbadha kanin dhufee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani isin caalan beeka fi miti jechuudha ani nama of gadi qabe jechuudha rabbiin ol qaba kanaafuu jechuudha nama ol beeku miti geeroo haa ta'uti jechuudha haga tokko waan hin beeku waan tokko jechuudha isinitti dubbachuu danda'a jechuudha kanaafuu obsaan jechuudha haga dhumaatitti na bira turaayini isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma jechuudha ajandaa waa'ee hawwii ta'e jechuudha waa'ee hawwii ta'e jechuudha tokkokkii jettammoo yuutuubii jettammoo kalaas yaane waa'ee mashiitii jechuudha osoo waan gaarii tokko jechuudha akkanatti sheer gootanii jechuudha waan gaarii waan barumsa qabu tokko jechuudha akkanatti sheer nu gootanii waaw baay'ee das nama jira jechuudha warroonni shamarranii jechuudha warroonni shamarranii jechuudha birrii keessan bakka hin galletti maa kennitan ani akka kiyyatti ani akka kootitti jechuudha akka yaada kootitti warra jaalatee birrii itti kenne gurbaa sanitti murteessan wallaahi gurbaa sanitti murteessan alishumatti murteessan jechuudha maaliif hojjettanii maal gootii itti kennite maa itti kennite fakkeenyaaf maaliif itti kennite fakkeenyaaf hoyitii ammaa kanatti jechuudha birrii namaa galaa hin jirtu jechuudha namni rabbiin caalaa jechuudha birrii irra jaalataa jira jechuudha namni rabbiin caalaa birrii irra jaalataa jechuudha nama ajjeesaa jiru jechuudha sababii birriitiif jecha nama ajjeesaa jiru jechuudha kanaafuyyuu xuruu miti jechuudha maallaqa namatti kennuun hin ta'u maaliif mee obboleewwan teenya meeqa kamtu jechuudha maallaqa namatti kennanii lubbuu isaanii balleessanii meeqa kam jechuudha meeqa kam anuu jechuudha mudannoo qabaa jechuudha mudannoo qabaa garuu jechuudha maaleen kiyya hinaafne jechuudha maaliif nan beeka waan hin beekuuf jechuudha waan hin maatii waan hin beekuuf jechuudha fudhadhe jechuudha maallaqa kiyya fudhadhe jechuudha maaliif namarratti kan argee namarraa amanuu dadhabee jechuudha ofii kiyyaan gaafan itti seenu nan baradhe jechuudha barumsan irraa argadhe jechuudha kuni gawwinnatiidha jechuudha maaliif obboleewwan tiyyarratti baruun qabaa ture jechuudha silaa garuu ofumaa kiyyaayyuu argee garuu maallaqa kiyya hin nyaatamne jechuudha maaliif maallaqa kiyya na fudhadhe jechuudha naman beeku waan ta'eef jechuudha naman beekuudha waan ta'eef maatiin beeka waan ta'eef na fudhadhe jechuudha maallaqa kiyya hin dhiisne kanaafiyyuu jechuudha namni gizee ammaa kanaatitti namni jechuudha gizee ammaa kana keessatti maallaqa xiqqooyyuu jechuudha makaraa argee ani maallaqa xiqqishoo jechuudha maallaqa xiqqishoo makaraa argeeti fudhadhe jechuudha makaraa argee jechuudha garuu maallaqa hagana ga'u jechuudha intaloon tun akkamitti maallaqa hagana ga'u isarratti dhiisti obboleessa ishiitii miti obboleessiyyuu gizee ammaa kana jechuudha obboleessa ofiitu gizee ammaa kana hin amanamu jechuudha obboleessummaan ofiitu jechuudha eenyutu obboleessa ofii amana gizee ammaa kanatti jechuudha si nyaachuu barbaada eenyu jechuudha kanaafiyyuu akkamitti ishiin maallaqa miliyoona sadii oliiyyuu akkana jetti jechuudha teessee akkamitti maallaqa kana hunda jechuudha isatti kennitee teesse maali birrii ishii ji'a fudhattu si jammari raasuun mindaa mana madaamitii miti kuni jechuudha mindaa mana madaamitii miti harka ishiitiin hojjettee kennitii jechuudha hindee wanta guyyaa har'aa hojjetame guyyaa har'aa kana assaabame jechuudha addaan hin qooddatanii addaan hin fudhatanii kun ukkoo jechuudha akka nama qansiraa hojjetee galuuti bari qansiraa yoo hojjettee galte har'a jechuudha maallaqa harkarratti isii kennanii fudhattee galtaa jechuudha yoo ka qansiraa ta'u ta'e jechuudha kunis akkasuma jechuudha mana madaamitii miti kan ishiin hojjechaa jirtu hojii harka ishiitiin hojjettee kennituudha jechuudha ji'a sadii iyyuu miti maali ishiin ji'a 5 jetti inni ji'a 2 intaloon isaa dammoo ji'a 3 jetti jechuudha isaanuyyuu waliigalaa hin jiranii jechuudha innaa maallaqa miliyoona 3 jechuun maallaqa xiqqishoo miti namni jechuudha 50,000 iyyuu har'a namni namatti kennaa hin jiru jechuudha 50,000 iyyuu liqeessanii kennanii jechuudha ishiin hin beektu maaliif kenniteedha warra dammoo jechuudha warra birrii kennitan isinirraa haa luqqisan maammadoodhaan keenya jabaadhaa wallaa jabaadhaa shamarran jechuudha birrii guurtee isinti keetu kan dhukkee irraa kaasa anatu isin hin jedhe anumatu isin hin jedhee miti dhukkee irraa kaasee jechuudha dhukkee irraa kaasa warroonni kuwwan dammoo jechuudha
zanaa jettanii fataa jettanii jechuudha. Jala qinni jettanii jechuudha. Achiin booda gaafa birrii isin saame as baatanii birrii saamamne ajandaa birrii saamamne mataa nama jeeqanii jechuudha. Mataa nama hin jeeqina. Dura eenyu tokko itti kenna isiniin jedhe eenyumatti itti kennaa isiniin jedhe jechuudha dura. Waagaa keessa nan gammada wallahi nan gammada mitiire. Baqe isinirraa nyaatalla. Hin tolchan jechuudha. Yoo nyaatamtan as baatanii nutti hin himinaanu nutti hin iyyinaa jechuudha. Barsiisanii jiran afaan Oromootiin hanga afaan Arabiitiin gahuutti jechuudha. Waa'ee gazzabaa kanarratti barsiisanii turanii jechuudha. Maallaqa keessa namatti hin kenninaa. Maallaqa keessa namatti hin kenninaa. Hin kenninaa. Afaan Gi'izitiin isinitti himuu bichaatu hafee jechuudha. Afaan biraatiin kan hafe tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Hin jiru. Nutti himamee jira jechuudha. Baratuu qabna. Arguu qabna. Obboleewwan keenya meeqatu of ajjeese. Sababbii maallaqaatiin jechuudha. Obboleewwan keenya meeqa kamtu of ajjeese. Meeqa kamtu du'e. Sababbii maallaqaatiif jechuudha. Maallaqni qalbii miti jechuudha. Maaliif xaartanii fiddanii jechuudha. Hin gawwoomina. Maallaqaanii namallee jechuudha. Maallaqaan nama gawwoomsuu iyyaalina. Jaalallee yoo ta'e jechuudha. Yoo jaalalaayyuu ta'e jechuudha. Jaalalli kennaa rabbiitti kan si jaalate sun akkasumatti si jaalata malee kan maallaqa fidi siin jedhu sun si jaalateetii miti jechuudha. Si jaalateetii miti. Kanaafuu rabbiin illee jechuudha dhiiraan hojjedhuuti nyaachise hojjedhuuti bulchiidha malee dubartiidhaan hojjedhu bulchii miti jechuudha. Dubartii ga'een ishii mana keessaa jechuudha. Kanaafuyyuu birrii teessanii namatti hin kennina. Obboleessa keessanittuu hin kennina. Bira kaayaadha. Yoo ankaawuntii buukii qabaattan ankaawuntii buukii keessanitti irratti galfadhaa jechuudha. Saniin alaa as baatanii raawwattanii jechuudha. Nutti dhoqolaayina. Nuti kana baala booyin baranna silaa nutti maa jiranii maali kanuma dhuftanii nutti boosanii. Kun dhaqee kun akkanatti meeshaa wajjin na saamanii maali keessattuu ijoollee shaadaa qabatte jechuudha. Ijoollee shaadaa qabattan dhiirri islaamaa jechuudha. Rabbii miti yookiin dammoo malaa'iktii miti jechuudha. Kan maallaqa namaa nyaata. Akkuma kiristaana keessa hattuun jirtu islaama keessa illee hattuun jirti jechuudha. Maali isaa amantanii maallaqa keessatti kennitan? Maali isaa amantanii jechuudha suuraa keessan bira gootan? Maali isaa amantaniiti? Inni eenyudha inni? Islaama yoo ta'e bar jechuudha rabbii miti bar. Ka amanamu rabbii tokkicha jechuudha. Rabbii tokkicha. Hattuun akkuma kiristaana keessa jirtu islaamummaa keessa illee hattuu adaganyaan jirti jechuudha. Kanaafiyyuu maallaqa keessan jechuudha amantanii kun namni kun islaamaa namni kun nasaamu jettanii jechuudha. Maallaqa keessan ittiin kennina. Maallaqa keessan qabadhaa ofii keessanii maaliif kennitan maallaqa keessan? Hin kenninaa jechuudha. Hin kenninaa isiniin jedhanii akkasii jechuudha. Islaama yoo ta'e islaamni nama natu kan jedhe hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggadhaa. Hattuun guuttee jirti jechuudha. Bakka hundaayyuu hattuun guuttee jirti. Hattuu kanammoo jechuudha rabbi nurraa dabarsu. Har'aaf itti fakkaatti malee jechuudha guyyaa qiyaamaa isaanumatu baatee dhufaafi jechuudha. Fakkeenyaaf haqa namaa yoo ati fuute haqa namaa jechuudha guyyaa qiyaamaa simatu baatee namaa deebisaa jechuudha. Addunyaan tuni kantuudha laal boru gattee biraa deemta laal jechuudha. Hayni namaa uma takkaayyuu siin gootu warroota hattuu jechuudha. Hayni namaa umaayyuu siin hin gootu jechuudha. Shamarran immoo jechuudha of eeggadhaa maallaqa keessan namatti hin kenninaa qunxutti jedha maayinni ati yoo maallaqa qabaatte jechuudha kan maatiin keetuu si jaalatu. Waan tokko godhi biyya keetitti maatii kee biratti waan tokko kaayadhu. Dammoo jechuudha eega waan gootan geessitanii jechuudha as dhuftanii nutti niminaan nutti hin dubbatinaa kalaas jibbinee jirra wallaahi jibbinee jirra. Maaliin jedhaa baran jibbinee jirra waan barumsa qabu tokko jechuudha waan boru nama karaa nama dabarsu tokko jechuudha. Waan barumsa qabu waa'ee amantii keetirratti si jabeessu jechuudha. Waan akkasii san sheer nu godha waan nu jajjabeessu wanta humna nu ta'u jechuudha. Malee waan dhoqonaayaa beerran jechuudha qooftee jechuudha ruuzii gixximma goote jechuudha. Akkasitti zanaa fataa jette jechuudha ijaaza keessa walii gad deemte tuun ulfooftee tuun dammoo kan taate tuun akkasuma akkas taate jechuudha. Akkasuma akkas tattaatu kana nutti illee sheerillee godhinaame iffidinaallee jechuudha. Yoo isin jalaa os jettanii hin dhiisanii jechuudha. Uummanni gizee ammaa kana ajanda waan xiqqishoo yoo argate afarsee jechuudha qaata xaaraadhaan tuqe. Namni rabbi ofiitillee sodaachaa jiru rabbi ofii biraa baay'ee fagaatee jira jechuudha.
Kanaafiyyuu ijoollee shamarranii dammoo qunxus jedhaa maallaqa keessan qabadhaa maallaqa keessan namatti hin kenninaa jechuudha. Ittiin kenninaa jechuudha maal ittiin kenninaa abboo hayi ittiin kenninaa maallaqa keessan ofii kaa'u wallaahi jechuudha. Yoo maatiin keessan maallaqa keessan nyaatan isin hin gaddisiisu. Tekka isin hin gaddisiisu itti gammaddan malee ittiin gadditanii jechuudha. Garuu yoo alagaa baadaan jechuudha. Alagaa baadaan uummata akka sirraa hin qabne maallaqa kee nyaattu baay'ee si gubaa jechuudha. Baay'ee tokko si guba jechuudha. Maallaqa kee baadaan nyaattu jechuudha. Haadhaaf abbaan kee haa nyaatan chiggir yeellam. Obboleessi keetillee haa nyaatu chiggir yeellam. Garuu isaanumatti hin kenninaa maallaqa keessan jechuun haadhaaf abbaa gargaaru waanuma jiru gargaaranii garuu jechuudha akkaataa qabaa jechuudha. Haga qabaa jechuudha. Kanaafuu boru jechuudha gad dhaabbachuu qabdan isin. Gad dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Biyya ormaa jechuudha barumsa keessa gattanii waan meeqa jechuudha. Waan meeqa gattanii jechuudha ka biyyaa baatanii dhuftaniif in hojjetannaa of jijjiiradhaa jechuudha. Of jijjiira jettaniiti ka biyyaa dhuftani. Innaa taphaafi miti jechuudha. Gizee ijoollummaa keessaniitu osoo hin taphatin jechuudha. Bakka hiriyaan deemta osoo hin deemin jechuudha. Mana harabaa keessatti hidhamtanii jechuudha. Akka nama mana hidhaa kalchallee jiruuti jechuudha. Mana harabaa jechuun karra ati itti deemtu hin jiru mana oolta. Fakkeenyaaf ammaan yoo mana kana gadi bahe jechuudha. Aduu keessa yoon gadi bahee ijji lafanaan argitu jechuudha. Yoon xiqqishoo karaa daqiiqaa 10 deemi jechuudha. Luunni kiyya kun jechuudha na luqaa jechuudha. Sarbaan kiyya kun na luqaa jechuudha ofumaa isaatiin. Maaliif deemicha hin beeku kaan. Daqiiquma 5 yoo luka kiyyaan imshe jechuudha achi deeme qaata jechuudha. Luqqeetuun kiyya wannoo ta'ee qaata warri geejjibu wannoo ta'a jechuudha. Maalidha kuni hin deemnu manaa hin baanu bakka kanarraan kan ka'e jechuudha. Kanaafuu of tanaqqaqaa isin jedha hordoftoota kiyya yoon balleessa dhiifama.